Akkasumas eessaa akka dhufte waaqayyo gooftaan lafa kanatti maal akka siif godhe isa si gargaare waaqayyoo fi saba iddoo kana jiru biratti gabaabsiitii dhugaa ba'e. Maqaa koo seebanii qaba kana jiraatu gaariidha waldaan koommas maalachuudha. Ani waaqayyo wanta naaf godhe jiraachuun koo iyyuu eegumsa waaqayyoon ta'e malee jiru ture gargaarsa baay'ee naa ta'e ana iddoo kanatti inni jalqaba maazarii koo yeroo baay'ee dhukkubsachaa turte morma ishee irratti qirxii wanta jedhamu ba'ee ture isa opereeshinii akka taasisu jedhamee ture jechuudha. Opereeshinii sana baay'ee nama jabduudha waan ta'eef morma ishee irratti opereeshinii taate immoo jiraatti deebite jechuun baay'ee wanta cimu ture jechuudha. Akkuma carraa waaqayyoon raajii afaan yeroo sanatti mishigii turanii yeroo baay'ee miseejii ergee isaan caqacaqaan ture isaan illee kadhatanii maazariin opereeshinii tokko malee hin fayyadee jechuudha. Inni lammataa immoo anuma ofii koodhaaf jechuudha yeroo baay'ee beekuudha yeroo baay'ee na wajjin rakkatu yeroo baay'ee nuuf kadhatu turanii gaafa sanbataa isa darbe immoo sa'aatii booda namoonni piroosesii biyya alaa jalqabatan baay'ee nama torba jira isinii xumurameera jedhanii anaaf biree biizaan kun argeera jechuudha.